badhaasa yaada gaarii nu kennite yaa ta'u wanni ati dubbatte keechai amma እርስ በርሱ የተምታታ ይሆናል። ኡመታት ሁንዱራት ገዲ ባቴ ኡመተ ተያይርቱ ማሌ ለለባ ቀበዴተን ሲንገርጋራ ተንጅሩ ኩኒ አከምት ለለባ ቀበዴ ቶ በከ ንተጃጅሉ በርባዳ ኡመተ ኬኛ ሁንዱራት ገዲ ባቴ ጅቱ ወንጀልቱ ማሌ ummata keenya tajaajiluu hin dandeechu kan jedhu gaaffiin gaariidha. Weel ingidiye nuyi waa akka calqabaatitti tanaasofnu jechaadha. Ummanni keenyas bataksana banuu sikuna amma calqabee jira ganaadha calqabarra jirra kanas ganuu ummata keenyan jajjabeechina inni goone malee wanni giddina akka nu goonu ta'uu maali eenyummaa keenya oromummaas kana nu godha. Wanni calqabame gaariidha yaraa mootii kun itti yaa jabaatu itti yaa fufu jenneeti mataa keenya ummatatti gadi baanee akka nu jannimaayi ummanni keenya abbootii kanas kabajan qabuufi gaa dubbachuudha hin gargaarus wanni isaan barbaachisus hin guutuuf akkanumatti gadi ba'aati hojjedhaadha nu barsiisadha fuulduratti gadi ba'aati lolaa jedhu wanna barbaachisu odoo maan godhin akkanatti maa akkamitti taa'ari odoonni wanni barbaachisu san nu guutameetoo nu kennameen hojjennaa sirriitti hojjennaa dirqama ofii odoon bahin kana hojjechaa jechuunis wanna ta'uu mootii ummanni keenyas waan hin qabne amma ammaati mee bataksaanni kinu asitti illee tan baname bataksaan Minnesota keessa jiru amma ammaatitti luba tokkotu jira luba bal'ataan jedhamu isaan kophaa isaanii jiru. Ugameka amma ugameka ergamana biyecha luba tokkollee itti dabaluu hin dandeenye jecha kanaafuu gara fuulduraatis fuulduratti gadi ba'aati akkanatti hojjettan malee nuyi isin gargaaruu hin dandeenyu yookaan immoo warri biraatis fuulduree jira tan jiru gaariidha. Dhugaadhaan nu jibbanii jiru erga nu jibbanii nus dhiifnees biyyatti galuu nan danda'a. Ani amma kana booda rakkoon qabu nagaa asiruma akkuma tanaan dura dursee dubbadhetti. Ani amma waaqayyo kadhachuun narra jira boodaa tokko irratti biyya keessatti galeetu maal. Qabsoos hundumaa hojjatee jira amma humna kiyyaa hojjateetan jira nagaa. Kana booda maali falluudhaan? Humnan qabu siruma. Kana booda isintu abbaa soo barbaadan of ijaartanii abbaa akka fidachuu of ijaaru ummata keechan ijaaru dirqama keechan ta'a. Ani kana booda isin wajjinis fuulduratti gadi baheetoo ummata akkam tanaan dura arrafamaati isti maqaan kiyya badaati rakkoo keessa ture sanitti ammas gadi baheetoo arrafamu gadi baheetoo hacuucamuu hin barbaadu. Ani amma jaarsa hojjaas nan qabaa biyya keessatti itti gaafatummaa nan qabaa wanna ijaarus nan qabaa isa hojjechuu naa wayya malee kana booda lola keessa seeneetoo ganaa isin gargaaruu hin danda'ani. Umurii kanaan waan hin dandeenyeef kanaafuu ani fuulduratti gadi baheetoo hojjechuu hin danda'u amma ammaatti tanaan godhe nagaa jiree xayyaadha. Kanaafuu garuu qabsoon itti fufuun barbaachisaadha jabaadha jechuun barbaada. Akka beektanitti warri biraatis akka godhutti
ollaa keessanirraa baratanii abbaas fiddanii qabsoo akka itti fuftan garuu ani gorsa kiyya kennuu barbaada. Kanumaan dubbachuu barbaada waan biraatiin.